Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota chaanaalii keenya chaanaalii Abbuuteek kanneen biyya alaa fi biyya keessa teessanii qophii keenya hunda daawwatan nagaa jirtu. Ani nagaa kootii galata Rabbii. Egaa nagaan keenya bakka isin jirtan maratti isin haa qaqqabu jecha har'a immoo viidiyoo baay'ee ajaa'ibaa kan isin hedduu itti gammaddan tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Egaa gara viidiyoo kanaatti darbu kootiin dura namoonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan maqaan chaanaalii kiyyaa Abbuuteekii kan jedhamudha. Abbuuteekii jechuudhaan haala kanaan gaafa barreessitan chaanaalii inni kan keenya jalqabarra isiniif dhufa jechuudha. Kunoo chaanaaliin keenya kanadha Abbuuteekiin jechuudha. Kanaaf iyyuu daawwattoota tokko subscribe gochuun gara maatii keenyaatti akka dabalamtan asumarraan isiniif dhaama. Egaa gara viidiyoo har'aatti yegguu dabarru viidiyoon kuni moosaajii afaan Oromoo baay'ee bareedaa kan hundi keessanitti gammaddan qabadhee isiniif dhiyaadhe. Moosaajiin kun maaliif nu fayyada warri jettani? Moosaajiin kun suuraawwan Oromoota maraa suuraa artistoota Oromoo kan Oromummaa isaaniif jecha wareegamanii akkasumallee gootota Oromoo hundallee of keessatti ni qabata. Appilikeeshinii kana description boxii jala isiniif godheen jira. Achi jala argachuu ni dandeessu. Egaan appilikeeshiniin kun OROHD wallpaper kan jedhu kanaadha jechuudha daawwattoota tokko. Kun akkuma argaa jirtan isheedhumarraa kana OROHD wallpaper kan jedhu kanaadha jechuudha daawwattoota tokko. Egaa baneensi agarsiisa appilikeeshinii kana. Appii kana gaafa bantanii daawwattoota tokko suuraawwan hedduu as jalatti argachuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumallee suuraawwan hedduuwwan kana irraa buufachuu ni dandeessu. Suuraa baay'ee babbareedaa, suuraa artistoota Oromoo fi suuraa goota Oromoo akkasumallee suuraa irreecha, suuraa aadaa Oromoo hundumayyuu of keessatti ni qabata. Kunoo daawwattoota tokko akkuma argaa jirtanii kunoo suuraa irreecha heeroo gootota Oromoo jechuudha. Kunoo irreecha haala kana kunoo suuraan hundinuu as jalatti kan badhaadhee jirudha. Kunoo kaataagorii kana yegguu gootanii kunoo suuraa artistootaa kunoo artistoota Oromoo Hacaaluu Hundeessaa kan Oromummaa isaaniif jecha wareegaman hundayyuu as jalatti ni argattu. Suuraa artistoota as jalaan argattu jechuudha daawwattoota tokko. Suuraa kana buufachuu yegguu barbaadanii kunoo asumarraanii suuraa kana edda tuqxanii booddee suurichuma edda jalqaba tuqxanii booddee kunoo dhumarratti slide app ishee argamtu kana kunoo slide app kunoo ishee kana jechuudha milikitattii kana achi ol edda gootanii booddee save as gaafa gootanii gaalarii keessan jalatti sinii darba. Achumarraanii save as edda gootanii booddee kunoo haala ittiin wallpaper keessa irra gootan saayizii gaafachaa jira jechuudha. Kunoo home screen lock home screen and lock screen lamaan isaarra ol dukaa inni dhumaa kuni lamaan isaarra wal dukaa gochuudhaaf. Homiin kuni jalqabuma moosaajii keessan jalatti kan argamu jechuudha. Screeniin kuni bakka paaternii yookaan piinii keessanii yookaan paaswoordii keessan gashtaa irratti kan argamu jechuudha. Egaa appilikeeshinii kana buufadhaa itti fayyadamaa. Appilikeeshiniin kun moosaajii nuti hojjennedha. Hundumti keessaniyyuu itti fayyadamuu qabdu daawwattoota tokko. Wala jajjabeessinuun isiniin jedha. Namoonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatanii chaanaalii kiyyaa subscribe gochuu hin dagatina. Akkasumallee yaada keessan ni barbaanna. Yaada keessan koomentii irratti nu barreessaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Yoo ana fayyade nama biroos fayyadu jettan immoo sheer gochuu hin dagatina hiriyoota keessanii fi daawwattoota kiyyaa. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhee xumureen jira. Viidiyoowwan biraan hanga walitti deemnutti nagaan naaf tura jecha. Appilikeeshinii kana asumarraa kunoo description boxii gad jalaa isiniif kaa'een jira. Achirraa buufadhaan isiniin jedha daawwattoota kiyyaa. Egaa xumureen jira. Waan daawwataniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Hanga qophii biraa walitti deemnutti turtii gaarii.